News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifannee Belbaan, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu. Finfinnee News Network. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo, egaa qophii har'aa qabadhee dhufee jira. Qophii har'aa keessatti ogeessa seeraa obbo Waaqumaa Xilaahunii fi akkasumatti Jaal Daanyee Moosisaa fi
akkasumatti obbo Gammachiis Naadoo qabadhee dhiyaadhee jira. Egaa daawwattoota keenya jaallatamoo kabajamoo hamma dhumaatti akka nu faana turtan abdii guddaan qaba. Affeeramtoota keenya hundi keessaniyyuu baga nagaan dhuftanii jedha yoo yaa Hayyee hedduu Tole baga nagaan nu eddanii walabummaa News Networkiin. Hayyee egaa hundi keessaniyyuu miidiyaadhaaf haaraa miti ogeessa seeraa qabannee dhufnee jirra. Mee kallattiidhumaan gara marii keenyatti haa ceenu. Impaayera biyya Itoophiyaa sana keessatti akkuma beekamu heera biyyattii sanaan namni badii godhe akkamittiin seera murtii akkamiitu akka irratti fudhatamu maalirratti hundaa'etu murtiin akka irratti fudhatamu duraan dursa uummata keenyaaf hawaasa keenyaaf akka addaan nu baastu barbaanna. Mee obbo Waaquma yaada kee nu qoodi. Hayyee hedduu galatoomaa isinillee warri walabummaa News Networkii baay'ee yaada gaariidha. Uummanni keenya hubannoo seeraa baay'ee waan qabuun fakkaatu yeroo baay'ee gaafa Oromiyaa keessa turres hubannoo seeraa amma humna keenya gadi buunee gara aanaa gara gandaatti gara gootiitti amma danda'ame laataa turre. Ammas garuu irra deebinee laachuu ni dandeenya akkaataa miidiyaadhaan karaa isaan barbaadan karaa miidiyaa hordofaniin akka isaan dhaggeeffatanii fi egaa gara seeraatti gaafa dhufnu otoo nama himatamee otoo namni shakkamee otoo hin jedhiin dura seerri maalidha isa jedhu tokko otoo ilaallee gaariidha. Seerri namoota biyya sana keessa jiraatan nama kamiifiyyuu sabaaf sablammii biyya Itoophiyaa keessa jiraatu hundumaafiyyuu wal qixa dhaa'edha. Seerri isa aangoo qabuufis isa aangoo hin qabneefis waan inni loogu hin qabu nama kamiifiyyuu wal qixadha. Namni hundumtuu seera sanarratti wal qixa fayyadamuu danda'a kan jedhu seera kaa. Namni biyya sanaas immoo seeraan bula malee seeraan ol kan jedhu hin jiru. Eenyumtuu qaamni aangoo qabus seeraa gadi malee seeraa olii kan jedhu seerri tumame tokkollee hin jiru jechuudha. Inni kun asumarratti jala muramee beekamuu qaba. Ittiin bulmaataa fi ittiin adeemsa hojii heeraaf seera biyya tokkooti jechuudha seerri. Kana keessatti immoo labsiileen seeronni heeronni jiru. Heera dhagaama olaantummaa kan qabu biyya sana keessatti eenyumtuu heeraa ol miti heeraa gadi malee jedha. No waanis abbaaf zala'u abbaaf zii konstitution jedha. Konstitution jechuun egaa heera sanatu jedhu kanadha. Isa kana jechuun mootummaa sinna guuggata. Mootummaan uummatuma keessaa ba'e jechuudha. Uummannis immoo mootummaa of keessaa baasee jechuudha. Isa kana gaafa ilaallu gara namootaatti gaafa dhufnu seerri immoo maal jedhaa isa jennu gaafa ilaallu namni tokko kan inni himatamuu danda'u in shakkama malee jalqaba yakkamaa hin jedhamu. Shakkamaa jedhama. Gaafa shakkame immoo himannaan kan ittiin shakkame sun isa qaqqabaa jechuudha. Kan inni shakkame sanatti sagalee isaa laataa jechuudha. By the way, otoo achiin darbiin dura namni tokko gaafa himatamu amma fakkeenyaaf himatamtootuma keenya warra abbootii siyaasaa keenyatti gaafa deebi'een haasa'u hunduma isaanii namoota manadhaa jiran akka warra KFO's warra ABO's maqaa isaanii tarreessinee xumuruu hin dandeenyu. Yakka isaan ittiin himatan maali isa jedhu tokko adda beektaa. Yakka maalii dalaganii sa'aa meeqatti yoo dalaganii guyyaa kam dalaganii bakka maal jedhamutti dalaganii yakka akkamii dalaganii yakka sanarratti hundaa'ee ergatti qulqullaa'eetiin booda erga irratti poolisiin ragaadhaan himanni mootummaa yoo ta'e himata maaliin akka isaan himatu san ergatti qulqulleeffatee yakka isaan raawwatan sanarratti gaafa akkasii guyyaa akkasii bara akkasii iddoo akkasiitti yakka akkasii raawwataniiru na jalaatii yookaan immoo yakka biyya jeequu raawwataniiru tuma jedha ta'eeyyuu keewwatattiin himatamu sanaatiin ragaa irratti qulqulleeffateet jarreen kanaan gahaa jechuudha. Himatamtoota kanaatiin. Himatamtoonni kuni akkaatama waajjira poolisii irraati maaliif anima jalqaba duratti yeroo seerri kuni gaafa hojiirra oolu duratti poolisii qofaatu qorata ture. Poolisiin gatii shakkameef amma namni seeraa tokko poolisii bira jira. Innis eenyudha? Abbaa langaati. Bakka abbaan langaa jirutti nama seeraati. Himannaan kun namicha kana himachiisa. Himannaan kun namicha kana hin waamsisa. Himannaan kun namicha kana hin waamsisu jedhee irratti mari'atan erga mari'atee ija seeraan erga ilaalee qulqulleesseeti himannaa banee himannaa isatu bana waan ta'eef yakka kana qulqulleessaa jechuudha.
erga wanta kana qulqulleessaniitiin namoota himatamu kanaatiin waamanii ittiin gahu waamicha ittiin gahu jechuudha. Waamicha kana karaa poolisii isaan qaqqaba, karaa poolisii waajjira poolisii barbaadaman sanatti dhiyaatanii yaada isaanii laatu jechuudha. Himannaan sun akkaataattiin himatama sanaatiin dubbifamaaf jechuudha. Inni kuni eeruu isaanii laatu jechuudha. Yoo gooneerra jedhanii jecha amantaa isaanii fi waakkii isaanii kennu. Raawwadheera wanta kana godhanii ani maqaan koo balbalurraa kaasee teessoo isaa erga galmeessiseetii booda jechan ittiin yakkan ittiin himatame kanatti ani raawwadheera eeyyee godheera jedhee yoo inni amanate kuni mirga isaati. Garuu ani kana hin goones godheeras jechuu hin callisuu ni danda'a. Ani callisuu hin dandeenye maqaa isaa himachuu, teessoo isaa himachuu fi kutaa magaala keessaa dhufe fi maqaa isaa akkaataa kanaatti himachuu dhoksuu hin danda'u. Isattiin dubbifamee fi sana garuu erga nama seeraatiin mari'adheetii boodan haasaa dhimma kanarratti yaada laadha jedheetu deebii isaa laataa jechuudha. Sababiin isaas yoo jecha inni waakkii isaa laatu suni godheeras yoo jedha ta'e isumarratti ragaa ta'ee deema. Hin goones yoo jedha ta'e immoo akkaataa kamitti justify akka godhatu sana mari'atee qaama seeraatiin innis abukaatoo mataasaa dhaabbatee dhimma kanatti mari'ateetu mallatteessee dhimmi kun immoo mirga wabiisaa eegaa fi immoo hin eeguu fi isa jedhu tokko akkuma ta'anitti tilmaamu jechuudha. Poolisii abbaan alangaa waan kun mana murtiiyyuu hin ga'u jechuudha. Dhimmi ittiin himatame sun mirga wabiisaa inni eegaa fi yoo ta'e achumatti mirga wabiisaa eeganii guyyaa wabii akkasiitiin guyyaa akkasii gaafa waan barbaadamtetti mana murtiitti dhiyaattaa inni dhuftanii mirga wabiisaa eeganii fi galsa lakkisuu jechuudha. Lakki waan mirga wabiisaa hin eegsisne yoo ta'e immoo sa'aa 24 keessatti gara mana murtiitti dhiyeessanii ragaa isaanii qabatanii manni murtii akkaataa itti murteessuu danda'utti mana murtiitti dhiyeessanii fiitu manni murtii murtoo isa madaalutti kennaa jechuudha. Akkaasa kanadha. Kan kanarraa nafe garuu amma argaa jiru kan kanarraa faallaa ta'e namoota bakkeedhumarraa qabanii goodumarraati nama bakkee keessa deemu nama jireenya mataasaa jireenya hawaasummaasaa gaggeeffatu akka nama siyaasaattis immoo nama siyaasa mataa isaanii gaggeeffatan nama mootummaan beeku mootummaanis hidhamanii nama biyyatti galche isaan kun immoo mootummaayyuu amma wanta lama wal dhawutu jira. Mootummaan inni durii mormitootaadha. Inni ammaa immoo morkattootaadha yuute warra kanaatiin jechuudha. Anamma wanti kun lamaanuu wal nadhaa. Inni durii mormitoota jechuunsaa isuma sanatu sirrii natti fakkaatan. Sababiin isaati ani dadhabaadha. Wanta ani gaggeessu sirrii miti waan ta'eef nama morkatuu jedhan kun. Nama mormuu. Poolisii ani gaggeessaa jiru ansaaniiti gadidha. Poolisii isaan amma qabatanii sagantaa siyaasaa isaan gaggeessaa jiran ani qabadhee biyya gaggeessaa jiru kuni kan kootu caala jedhanii waan nama mormanii jedha ta'ani. Inni ammaa immoo morkattoota koo jedha. Amma gaa morkataa jechuun maal isaan caaleetu isa morkatu namicha kanaatiin nama jarreen kanaatiin. Jarri kuni nama ati hanatti morkattu nama si caalu tokkodha bara. Caaluuf morkatta bara. Morkadheetan itti hojjedheen isa caalaa. Mootummaan na caalaa isaan jarreen kana caalaa jechuudha. Morkataa jedhee yeroo nama ittiin waame kana jechuudha. Maal saatu jara kana caalaati morkataa jedha yuutiin. Poolisii sanni gaggeessu isa kamtuu poolisii biyyaaf gaariidha jedhamee gatii caalamee fi hansaatu gaariidha jedhamee maal kootu nama morkatama jedhamee maal saatu isaatii ol. Nama maal si caaluudha morkatame namicha kana mootummaa biyya bulchu kana yookaan immoo dhaaba biyya bulchu kana. Maal saatu caalamaatii maal saatu namaa ol dhaayitii morkatamame namichi kun. Waanumti inni qabatee jiru waanumti inni dhaabbanni isaa qabatee adeemsaa jiru kuniyyuu waan morkatamu otoo hin taane waanuma nama caalu hin qabu waan ta'eef wanta gadiiti kana. Kanaaf sagantaan siyaasaa isaaniiyyuu kufaadha. Dadhabaadha. Sagantaan siyaasaa isaanii morkatamu otoo hin taane sagantaa siyaasaa isaaniitii ol qabatanii kan deeman waan ta'eef jarreen kuni mootummaan gaa akkaataa amma jedhamu kanatti jarreen kana yookaan immoo paartiilee siyaasaa kanneen akka dhaaba ABO keessa jiran hooggantoota ABO hooggantoota KFO hunda ija shakkii irraa waan qabuuf na caalu yoo gara gabaatti baafatanii uummanni kun sagantaa siyaasaa isaanii irraa bituu danda'a. Yoo irraa bite immoo sagantaan siyaasaa koo ankoo kufaa ta'a jedhee waan tilmaameef qofa jara kana ija shakkiidhaan fuudhee gara mana adabaa gara mana waajjira poolisiitti humnaa ol otoo seeraa heeratti hin fayyadamiin abiyuus seera humna aangootiin itti fayyadamu jechuudha. Aangoo isaa fayyadameetudha maleessa
aangoo harkaa qabu sanatti fayyadameetu malee aangoodhaan fayyadamuun baay'ee guyyaa tokko nama gaafachiisa. Har'a nama gaafachiisuu danda'u dhiisuu ni malata. Sababiin isaas inni kun abbaa irrummaadha waan ta'eef jechuudha. Garuu guyyaa itti nama gaafachiisu immoo jira ta'a jechuudha. Guyyaa sana immoo itti gaafatamummaa jalaa hin baatu. Qaamni kamiyyuu seeraa gadi waan ta'eef heeraaf seera sanatti hanga bullee jirutti hanga biyya sana keessa jirutti haga mootummaanis qaamni biyya bulchus qaamni ittiin bulus qaamni hidhames qaamni hiisises justification yookaan immoo ragaa gahaa reasonable waan quubsaa hin taane hanga ta'etti itti gaafatamummaa jalaatii guyyaa tokko hin bahu. Har'a garuu itti gaafatamummaa jalaatii bahuu danda'a. Sababiin isaas abbaa irrummaatu harka isaarra jira waan ta'eef jechuudha. Gaafa abbaan irrummaa isaa harkaatii burkutaa'e gaafa hunkutaa'e garuu itti gaafatamummaa kana jalaatii hin bahu isa jedhu kanadha anseerri lafa kaa'ee jiru jechuudha. Inni kun mootummaatu aangoosa abuse seeraan ala aangoosa fayyadamaa jira malee jarreen kun ija seeraadhaan gaafa ilaalaman akka ija seeraatiin akka nama seeraa tokkootti gaafa an ilaalu yakkamaa kan isaan goosisu hin jiru. Yakkamaa iyyuu miti shakkamaa kan isaan goosisu iyyuu maaluma qabdaadha. Shakkamaa immoo isaan gootee waajjira poolisii iyyuu geessite. Yakkamaa geessuudhaaf immoo abbaan alangaa ogeessi seera barate poolisii bira jira. Poolisiin qorataa yakkaa kan jedhame waggaa hedduudhaaf muuxannoo kan itti qabu achuma isa bira jira. Dhimma kanarratti himannaa mana murtii geessuudhaaf himannaa jara kanatti bantee mana murtiittiin geessuudhaaf aangoon harka isaanii jira. Jarreen sunis harkuma isaanii jiru. Mana murtiitti geessanii manni murtii gaafa ragaa otoo mana murtii hin geessiin dura ofii isaaniiyyuu bilisa baasuu danda'u. Otoo mana murtiitti hin geessiin dura. Akka qaama seeraa heeraattidha malee kan isaan jiraatan akka mootummaatti immoo miti wanti kun. Heerri yookaan immoo seerri poolisiinis abbaan alangaas mootummaa deeggaree sabaaf sablammoota akkasumas immoo paartiilee mormitoota biyya keessa jiran ni hidha kan jedhee aangoo kenneeruufi hin jiru. Galatoon baay'ee ulfaadhu ogeessa seeraa Waaqumaa Xilaahun mee obbo Gammachiis Naadoo yookaan immoo Jaal Gammachiis Naadoo akkuma beekamu hidhamaa siyaasaa turte biyya ollaa keessatti sagaleen koo yoo hin dhagahama ta'e mee haala amma ogeessi seeraa ibse kanaan ati akka nama biyya Sudaanii ture tokko keessatti biyyi sun biyya ati itti dhalattee guddatte yookaan immoo biyya sanatti ati abbaa biyyaa miti. Mootummaa biyya Sudaan yeroo mana hidhaa guddaa biyya Sudaan keessatti hidhamaa turte maaliin himatamte? Waan amma ogeessi seeraa jedhe kanarraan adda wanni dhuguma akkuma inni amma ibse kanarratti sitti himanni baname moo kanaan alatu ture? Mee kanaafi ifa nu godhu uummata Oromootiif namoonni har'allee biyya Sudaanii keessatti mana hidhaa keessa jiran ni jiru. Fakkeenyaaf mana hidhaa guddaa akka Maakalaawii Koobar bakka jedhamu kan namni keessatti hidhamee jiru. Kanaafuu kanarraa mee ati yaada akkamii qabda? Tole dhimma kanarratti naaf eeruu keetii fi hedduu galatoomi walabummaa. Akkuma abbaan seeraa lafa kaa'e biyya Afrikaa sana keessatti seerriin jira. Seerriin nama lafa kaa'e kun utuu hojiitti hiikama ta'e silaati namni baay'een nuun hidhamu. Yoo hidhames immoo yeroodhaan murtii argata ture. Garuu warra abbootii hirreetii fi diktaatorota warra loltoota irra guddaan kan biyya sana biyya Afrikaa sana keessaa gaanfa Afrikaa wannoo godhan waan ta'eef seerri amma inni lafa kaa'e kun waraqaarra jira. Garuu seera sanatti hin gargaaraman. Ani Sudaan keessatti yoo xiqqaate yeroo 6-7 hidhameera. Kartuuma keessatti yeroo 3 hidhamee garuu mana hidhaa beekamaa sana keessa irra guddaa kan warra loltuu keessatti hidhame yeroo baay'ee ukkaanfamee hidhamee Kurmuutti hidhameera, Damaazenitti hidhameera, Kartuumitti akkuma siin jedhe yeroo 3 hidhamee garuu isa guddaa Kooboritti hidhame. Koobar kun akkuma Goontaanaamooti yookaan akkuma Maayikalaawii warra Itoophiyaa kana bakkatti nama wannoo godhanidha. Namoota hidhamtoota siyaasaa hidhu. Hiikumti jechumti Koobar jedhu kun iyyuu maqaa faranjii tokkooti. Maqaa namicha Ingilizii tokkooti. Namichi Ingiliziin suni mana hidhaa jalqaba gaafa ijaaru mana hidhaa ijaareetu saree tokko keessatti dheedan. Saree sana keessatti yeroo dheeraa beelesseetu foon diimina guddaa muree dhaqee gaafa sareen beela'ee du'ee jira. Dhaqee fuudhee gaafa inni jala buusu sareen
foon sanarras isarras utaalee badee jedhan foon sana didee silaa foon sana nyaachuu qaba dheeboteera beela'ee jira. Manni hidhaa akka hamaa ta'e jara warra Sudaanii sanatti agarsiisuudhaaf itti akkas godhe. Manni hidhaa Koobir sun tokkuma wal fakkaata Maayikalaawwii keessatti waan ta'u hundumtuu ni ta'a. Mana hidhaa Koobiritti aansee immoo Dabak bakka jedhamutu jira achitti hidhamnee irraa. Manni hidhaa Dabak sun bakka itti toorchii godhanidha akka afaan Arabaatti zanzaanaa wanti jedhu jiru. Nuti gaafa hidhamnu isa dhumaa kana gaafa hidhamnu gara waggaa tokko hidhamnee hidhamtoota siyaasaati dhaabbilee garaagaraati. Gama adda bilisummaa Oromooti maqaa nama 36tu ture. Garuu hanga kana hin arganne amma kaantu hidhame. Gaafa hidhamnu Suyyuun Masfiin amma ajjeefame jedhamu kanatu xalaa fidatee dhufee yeroon sun yeroo miliineemiiti. Gama ministeera ittisaa Sudaanii Bakri Hassan Saalee jedhamu bira dhaqeetu jarreen kun yeroo ammani miliineemii gaggeessaa jirutti nu rukutuuf qophiirra jiru waan ta'eef loltoota dhaabota siyaasaati waan ta'eef nuuf kennii jedhee gaafatee jennaan Bakri Hassan Saalee ani namoota dhaabota siyaasaas hin morman hin qabu baqattoota malee kan addana jiran baqattoota malee dhaabota siyaasaa qawwee hidhatanii si morman hin qabu gaafa inni jedhu amaluma tokko qabu nama Salaagosh jedhamu qabu warri tikaa gaafatama tika waliigala biyya Sudaanii isa bira dhaqee mootummaa wajjin waliigalanii qabanii nu hidhan. Gaafa nu hidhan maqaa keenya yeroo tarreessan akka maqaan koo jalqabarrayyuu jira garuu ani nama hoggana jalqabaa miti achitti ittaanaadha barreessaadhaa fi damee tikaarran ture. Ana maqaa koo tokkoffaarra kaaniitu warri kun warra biyya sana rukuchiisaa jiruudha jedhanii nu hidhanii. Gaafa nu hidhanii tokko tokkoon nu qoratan waan ta'eef kan sirributu mana murtiittuu nu dhiyeessanii tokko tokko waamanii nu qoratu yeroo yeroodhaani. Gaafa nu qoratan maqaa natti agarsiisanii kana gootaniitu jedhaniitu himata nutti banamee jiru warri wayyaanee itti laatan nutti agarsiisanii. Waan kanan goonee gaafa jennu waan kanan goone utuu goone ta'e isinuu beektuu jenneetu itti himnee ati waan kana gootaniitu mootummaan sun isin himateera. Kanaafiyyuu mootummaan sun dabarsaan haalaadhaa jedhee jira kan jedhutu ture. Yeroo yerootti waamanii toorchisi gochuuf si wannoo gochuudha malee mana murtiitti dhaqanii sin geessan. Nun geessine hunduma keenya isa booddee utuma akkasitti hin jirru ija hidhanii qofaatti nu hidhu turanii bakka tokkotti nu hidhanii lama sadiin tokkoon ani yeroo dheeraa tokkoon hidhameera. Isa booddee garii walakkaa keenyatu nun hin beekin Itoophiyaatti darbatanii kennan jechuudha. Waliigalteen isaanii gaafa sana mootummaan Itoophiyaa Somaalee seentee rukutteetu namoota Sudaanii qabattee jirti. Isa wal jijjiiruudha waan ta'eef namoota 15 dabarsanii kennaniitu nuyi garii keenya immoo dhoksanii hambisaniitu booddee mana murtiitti nu geessan gaafa nu baasan. Mana murtiitti nu geessaniitu isin badii balleessitanii jirtu waan ta'eef biyya kana jiraachuu hin dandeessanii. Warri United Nations abukaattoo isinii erganiiru jedhanii abukaattoon sun biratti argameetu biyya sadaffaa gasinii barbaannutti dhaajaajii hidhamtuu jedhanii mana murtiitti nu dhiyeessanii yeroo nu mallatteessisaniitu namichatti nu kennanii kan nu baasan jechuudha. Egaa hammeenyi jiru sun hammeenyi hidhaa Maayikalaawwii keessa jiru sun hundi isaachi keessa jira. Akkuma siin jedhe immoo hidhaa lammaffaan sun immoo lafatti nama fannisanii toorsu godhanii waan hin jirre baasanidha. Nama baay'ee qaama hir'isu akkuma Itoophiyaa keessatti miila irraa jiran nama baay'ee harka irraa kutanfaatu jira. Ijoollee Eertiraa fa'aa keessaa yookaan namoota baay'eedha. Namoota baay'ee mookkaamsanii kennu. Manni hidhichaa waluma fakkaata siin jechuuf hin jedhee garuu murtiitti sirnaan nama hidhanii yeroo murtaa'e keessatti yeroo seerri kaa'e keessatti seeratti nama dhiyeessanii murtii namarratti kennuun hin jiru. Maaliif loltoota warri sun warra akka barbaadanitti nama miidhuudhaaf godhanidha malee warra seeratti hiikkatanii deeman miti jechuuf hin jedhe. Galatoomi. Baay'ee galatoomi Jaal Gammachiis. Obbo Jaal Daanyee mee atis mana hidhaa kana namtee jirta? Yeroo hidhamtetti haala amma ogeessi seeraa obbo Waaqumaa Xilaahuun hime kanaan himanni isinirratti banamee yookaan immoo shakkamtaniitu kana balleessaniitu jedhamtanii hidhamtanii beektu biyya sana keessatti
hanga hidhamtanii dararamtanii biyya sana keessatti rakkina hamaa keessa turtanii yeroon isaa dheeratu malee baruma seerri biyya kanaa institushiniin Itoophiyaa itti ijaarame baruma mallasaa kana keessa. Haa ta'u garuu mee waan kanaa wanni wal fakkaataa wanni seerarra jiruu fi wanni lafarra jiru kun hammam walirraa fagaata. Kanarratti yaada keessanii nu kenname jaaldaayi. Tole galatooma sagantaa kana qopheessanii akka yaada keenya irratti kennannuuf affeeruu keessanii fi dursa kan hin jechuu barbaadu anillee hin hidhamne guyyaa sadan tokko caala hin hidhamne guyyaa isa tokko danuu qabanii karaadhumatti poolisoonnumti quuqama Oromoo qabanii keessaa na baasanii baqadhee na barbaadanillee sanaan booda deeme abbaa kiyyatu waa baatii tokko hidhame bakka koo sanaan booda kan hin hidhame haala biraatiin guyyuma sadiiti bakkee biraatti kanumaan hin jedhee bira darba. Walumaa galatti akkamitti hidhamaa seerri maal jedha jedhu abbaan seeraa akkuma jedhe kana dursa seerriif heerri kunu maaliif uumame akkamitti uumame yoo jennee ilaalle addunyaan kanarratti namni tokkoon oggaa dhalatu bifa yookaan immoo qabeenya yookaan immoo hiyyeessa ta'uu hin jenne mirga dhala namaa lafarratti dhalatee as ba'u walqixa qaba kun hangoo qabaatee dhiise. Mirga walqixa qabu sana hunduu mataan kan rabbi kenneef dhalootaan kan kenname. Seerri heerri tumame kun immoo mirga dhala namnaa dhalootaan qabu kana misooma guddina waliin buluu fi waliin biyya tokko yookaan immoo hawaasa tokko ijaaranii gara biyyaatti guddisanii biisuun immoo tartiibaan qabatee waan jiruu dhala namaatiif barbaachisu hundumaa guutee haala dimokiraatawaa ta'een akka jiraatuu fi dhala namaatiin kan uumame yookaan kan tolfamedha heerriif seerri kun. Egaa heerriif seerri kun innaa tumamu walqixa hundaaf walqixa. Aangoo haa qabaatu qotee bulaa haa ta'u daldalaa hojjetaa mootummaa ta'u kamiyyuu seerri ija tokkoon ilaala. Keessumaayyuu biyya guddatetti innaa ilaallu ati biyya bulchitee yookaan immoo bulchaa magaalaa tokko ta'ii yookaan immoo akkanuma nama daldalaa tokko ta'ii hojjetaa tokko ta'ii walqixa. Ija keenyaanis waan argaa guddanne waan baay'eetu jira jechaadha. Egaa seerri kunoo kanaaf tolfame maaliif namoota tokko irratti seerri sun hojjetaa isa kaan irratti hin hojjetu kan jedhu seerri kun erga tumame biyya Afrikaa biyya hin guddanne biyya qawweedhaan amanu kanatti haala isaan mijatuun sirreeffatee kaa'e. Barreeffamni kan jiru tokko jedha kan hojiitti hiikamu immoo kan biraati. Dogongorri yookaan immoo murtoon siyaasaa yookaan fedhii dhuunfaa warra aangoorra jiru yookaan garee aangoorra jiru tokko tiksuuf jecha badii tokko malee namoota seeraaf heerri sun akka kabajamee walqixa jedhanii gaafii gaafatan bakka hundarraa hacuuccaa ajjeesaa buqqisuu yookaan immoo biyya isaarraa godaansisuu irratti dhiibbaanii irratti godhame jechaadha. Karaa mana murtii manni murtii soo ta'ee ajaja olaanaa irraatti kennamu maaliif walaba waan hin taaneef jechaadha. Qawweedhaan waan bultuuf biyyi suni akka murtoonni haqaa hin kennamne dhiibbaan karaa mootummaa biyya bulchuutiin irratti godhama. Sana bira darbees immoo manni murtii tokko murtoodhuma haqaallee yoo kenna ta'e waajirooleen dhimma sana yookaan immoo qaamileen dhimma murtoo sana hojiitti hiikan hojii raawwachiiftota yookaan immoo waan sana gara hojiitti hiikanii waan seerri hin jirreef ammallee murtoo manni murtii murteesse sana bukkeetti gatuudhaan namoota bilisaan lafarra socho'anii yookaan immoo biyya isaanii hawaasa isaanii keessa deemanii mirga saba isaaniitiif akka dubbataniif yookiin jiruudhum isaaniillee nagaan tasgabbiin akka hin jiraanne hin feene sana ammallee dabarsanii mana hidhaa keessatti iraarsaa jiru jecha. Kanaaf dabni kan jiru walumaa galatti sirna Abashaa biyya sana keessatti daraaree dhufe kuni akka aangoon isaanii yookiin fedhiin isaanii dhuunfaa garee saba tokkoo yookaan immoo hawaasa tokkoo tiksuu yookaan immoo iliit jennee waamnu karaa nafxanyummaa sana tiksuu irratti kan hojjetame kan filatamee bakka sana taa'us kan hojjetus kan hojjechiisus kan hojii sana hiikus hunduu ajaja kana jalatti waan bulu fakkaataa jechaadha.
Maaliifii seerri yoo barreeffame seerri sun hojiitti hiikamuu qaba. Akka hin hiikamneef immoo piraaktikaalii argaa jirra hiikamaan jiru jechaadha. Namoonni manni murtiillee bilisa jedheeni si'a 4 si'a 5 irra deddeebi'anii ennaa hidhamanii poolisiin akka meeshaa keewwata waajjira tokko kaa'u yookiin waajjira poolisa tokko irraa gara tokkootti jijjiiree kaa'u argaa jirra. Kan inni arginu egaa tootaalii heerriif seerri jedhamu biyya sana keessatti hojii irra hin jiru, hin hojjetu. Kan isumayyuu beekuyyuu akkamitti akka hojjeta jedhuyyuu nama xiqqaa ta'uu malaa jechaadha. Innumti beeku sunis immoo waan sana hojiitti hiikuudhaa fi dhiibbaarra jiru yookaan immoo dirqama kana godhii jedhamee ajajaa waan hojjetuuf ituma beekuu, ituma dhaga'uu, ituma arguu, dararaa namaatuma beekuu waan sana fedhii isaatiin alas waan sana murteessuu danda'a. Kanaafuu heerriif seerri biyya sana keessatti maqaaf yoo jiraate malee akka silaa uumama isaatti hojiirra hin jiru kan hin jedhuun gabaabsee asuma irratti kaa'a. Toomii Jaaldaanyee egaa gaaffii itti aanutti dabarraa yaada bal'aa nuu kennitanii ulfaadhaa horaa bulaa hin jennu. Mee gara ogeessa seeraa obbo Waaqumaa Xilaahunitti hin deebi'a. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti badii tokko malee hidhamu. Dhuguma badii godhanii hidhamu moo mootummaatu isaan sodaatee hidha kan jedhuun kanarratti mootummaan kun eeggii amma barbaade booddee isin bilisaa jedhee immoo kan gadhiisutu jira. Kana jidduutti namoonni qaamaa hir'atan kan qorqalbiin isaanii miidhame kana keessatti namoonni itti gaafatamummaan iddoo kanatti namoota qaamaa hir'atan qorqalbii isaanii miidhameef itti gaafatamummaan kan fudhatu eenyudha kan jedhuu fi kanarratti seerri biyyattii sana keessatti nama tokko seera malee waggaa 12 yookaan waggaa 20 hiitee fakkeenyaaf warra amma mana hidhaa keessa jiran warra akka Jaal Abdii Raggaasaa kan akka Yaazoo Kabbabaa namoota jalqaba hidhamanii akkasumatti Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkasumatti aktiivistii beekamaa Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalee Garbaa namoota hedduudha Oromoon kumaatamaan jira. Warri kun warra keessaa beekamoodha. Haa ta'uyyuu malee namoota hedduu irratti kan ijji jaame, kan miilli cite, kan kaleen hin hojjenne, kan dhaluullee dhashuullee hin dandeenye hedduutu jira. Kanaaf itti gaafatamummaan seera kana namoonni as keessatti yakka kana raawwatan akka seeratti bifa kamiin ilaalamu biyya Itoophiyaa keessatti seerri biyya Itoophiyaa maal jedha? Hayyee baay'ee galatoomi. Waan tokko jechuun barbaada. Muuxannoo bara 2002 tokkoon qaba ture. Bara 2002 filannootu ture biyya sana keessa. Ani aanaa tokko irratti hin hojjeta baalangaa ta'ee bara sana. Maaltu maal ta'ee kaabineen aanaa sana dargaggoota deeggartoota paartiilee KFO ta'an harka irratti maal qabataniitu akka shororkeessaatti ilaalanii himachuu barbaadu. Paampileettii filannoo fa'aa ijoolleen kun baatanii duula filadhaa KFO'n gaggeessu sana gaggeessaafii jiru biyya sana keessatti jechuudha. Ijoolleedhaan maal jedhaniitu kaabineen naannoo sana aanaa sanaa maal jedheeti himata. Dargaggoonni kuni dargaggoota shororkeessitoota warra mana barumsaa gubanii warra gabaa irratti boombii darbatanii warra miseensa ABO ta'anidha. Biyya gubuuf biyya balleessuuf mootummaa diiguuf deemu. Kanaafi dargaggoota kana himannaadhanii dargaggoota 14 waajjira poolisii aanaa sanaatti ukkaamsanii fidu. So ani akka carraachiin jira. Ijoollees qaamaanis warra ani beekutu jira. Yaadaanis warra ani beekutu jira. Akka seeraatti ija seeraatiin ilaallaadhee gattaa'ee faana kaabineetti mata gaaroo sana jechuudha. Ija seeraatiin ilaallee ijoollee kana amma akkasiin jettanis otoo hin taane seeraatiin ragaa maal irratti qabdu ragaa kunoo boombii amma jettan kan harkaa qabdu harkatti argitaniittu boombiin harkan jiru. Shororkeessummaa isaanii shororkeessaa ta'uu isaanii maaliin beektu maaliin ibsitu ragaan hin jiru. Harkatti maaltu argame paampileettii yookaan immoo wantu mallattoo na filadhaa ittiin KFO'n qabu sana mallattoo KFO'n ittiin filatamu sana facaasaa deemu jechuudha ijoolleen sun kan harkatti qabatan. Ijoollee kana ijoollee kun himatamuu hin danda'anii. Kana mootummaan heera yookaan immoo labsiidhaan paartiileen kamiyyuu
akka dorgomuu danda'an labsiidhaan mirkaneessee yeroo sana immoo labsii tokko baasanii turani qaamni mootummaa yeroo sanaa yeroo sana Mallasaatu biyya bulchaa. Namni kamiyyuu paartiileen kamiyyuu labsiidhaan baheen duulana filadhaa gaggeessuu danda'a gabaarraa meetira 500 fagaatee mana barumsaarraa meetira 500 fagaatee haga labsii kanatti hin cabsinetti namni himatamuu hin danda'u kan jedhu tokko labsiin sun jira. Labsii sana gaafa qabannee ilaalu labsii sanarratti waan labsiin sun jedhuuf waan jarreen kun jedhan waluun argatu walittuun dhufu akka waaqaaf akka lafaa walirraa fagaata. Ani gaa ijoollee kana obboleessa kiyya. Ani seeratti namana. Ani ijoolleetti illee miti namatti illee miti yeroo sanatti seeratti namana waan ta'eef jechuudha. Ija seeraan ilaalee ijoolleen kun bilisaa waan isaan himachiisu hin qabanii. Ammaa kaasanii ijoolleen kun manidhaa kana keessaatti gallakkifamuu qabu. Ijoolleen kun arfan isaanii ani manidhaa irraa gallakkisa. Ijoolleen kun arfanuu yaada sokkiti. Anis akka dargaggeessaa na godha bara sanatti dargaggeessallee wanta dhufellee hundumallee nan fudhadha. Ijoolleen otoo amma ijji koo ilaaluu bahan malee rakkoo tumama. Ijoollee manidhaa sana keessaa baasaa. Ijoolleen gadi bahanii otoo waaqeen jiru maal taanaa kan jedhu tokko egaa ijoolleen silaa akkas jechuun irra turre. Ani seeran hiike malee seera sana ija seeraan ilaale malee loogii ooltummaa ooluu koo miti. Asirratti namni akka hubatu kanan barbaadu namni kamillee akka baree seera kanaan seeraaf seeraan akka jiraatu kanan barbaadu jechuudha. Ijoolleen yoo hidhamnes waaqeen achi jiraa kan jedhan tokko akka anaatiin encourage na gochuutti yaalanii gabaa keessas deddeemanii odeessan fakkaata kaabinee gurra buutii kaabineen tokko dhufaanii. Kaabineen sun maal naan jedhaa? Waaquma nuti koo godinarraati kootaan nuu kennameera. Namoota 5 hanga 50 akka hidhannu akka hiinu. Kanammoo mootummaan nu dabarseera. Ati maaliif ijoollee kana gallakkistee naan jedha bakkeetti na arge. Yaa abaluu ani isa kootaan siniif kenname malee qaama seeraa kootaan kennamu sin jiru qaamni seeraas kana hin fudhatu. Namni tokko immoo kan inni himatamuu danda'u yoo yakka hojjete. Yakka yoo hojjete qofaa otoo hin taane yakki sun dhibbaaf dhibbatti itti mirkanaa'ee ragaan dhibbaaf dhibbatti itti mirkaneessee yoo manni murtii adabe qofaa yakkamaa ta'a tokko. Lammataa immoo harkaaf harkatti qabamee ragaa harkaa irratti argamee too jiruuti himannaa bantee mana murtii geessiteet akkaataa himannaa itti himantu sanaatiin himannaa keewwatattiin himatame sanaatiin adabama. Himannaan suniyyuu extreme. Qaama himatamu sana miidhuuf jedhee kan taa'e otoo hin taane yakka isa barsiisuu danda'u keewwatattiin isa madaalu qofaatiin himatame manni murtii adabbii kenna. Atis yoo borga nama himatamtee dhufte abaluu ani bilisan si baasaa yoo sobaan himatamtee dhufteedhaan. Hayyee jedhee sokkee namtichi sun achumarraa. Maalsin jechuu barbaadeeni gara warra hooggantoota keenya kanaatti dhufuu barbaadeen gaama fakkeenya kana kanan sii kaasee haasa'aa jiru jechuudha. Amma heerri mootummaa maal jedha? Heerri mootummaa namni tokko to'atamuu danda'aadha. Yoo to'atame haga yakka sana irratti qulqulleeffattutti haga wantoota sana irratti gootutti sa'aatii 24 keessatti mana murtii dhiyeessii mirga ofiisaa eegiif yoo harkatti hin qabdu ta'edha. Mana murtii erga dhiyeesseetii sa'aatii 24 sana keessatti to'annaa sanaa jala baasee yoo ragaa gahaa irratti hin arganne ta'e himatamaan sun yookaan to'atamaan sun yeroo beellamaa na barbaachisa jedhee wanta qabatamaa ta'e mana murtii ibsee manni murtii yoo yeroo beellamaa wantoo yeroo dabalataa na barbaachisa yeroo ta'e manni murtii yeroo beellamaa dabalee fi guyyaa 14 akkaataa heeraaf seera jedhuutiin. Lammataa immoo akkaataa seera deemsa falmii yakkaa kan jedhu tokko jira. Procedure kan jedhu sana jechuudha. Akkaataa isaatiin manni murtii adeemsa isaa eegeetu kennaafi jechuudha. Yeroo to'annoo jala galuu namni to'atame kamiyyuu akkaataa heera mootummaatiin otoo gadhaantummaan isarratti discriminate otoo san hin goone bifa isaatiin, saalaa isaatiin, sanyummaa isaatiin, amantaa isaatiin otoo undermine san goone akkaataa heeraa fi isaaf ajaju sanaatiin kaayitii innis mirga isaa haa falmatu jedha. Yoo mirgi wabii isaa eegamaa fi ta'e mirga wabii isaa eegdee fiizikaalii isaa gallakkistee deddeebi'ee akka inni falmatu gootaa jechuudha. Yoo ragaa irratti hin argamte gaafa barbaadamte kanatti hin dhiyaattaa jettee mirga wabii isaa eegdaa fi mirga wabii isaadhaan deemee biyya sana keessa jiraata. Kan kanarraa nafe obboleessa kee. Nama kamiyyuu akkaataa siyaasa keetiif sagantaa siyaasaa keetiif jecha sagantaa siyaasaa kee kufaa ta'e kanaaf sila obboloonni keenya ibsaniiru baay'ee ta'uu. Biyya Afrikaa keessattiyyuu gaanfa Afrikaa kana keessatti loltuutu biyya bulchaa.
biyya loltuun biyya bulchuu keessatti immoo seera isa kamiyyuu hiiktaani. Seera isa kamtuyyuu hiikama. Maqumaaf jira malee isaa maqumaaf ta'a malee amma namoonni seera hiikan dhibanii miti. Barattoonni Oromoo seera hiikan dadhabanii yookaan seera sana wallaalanii miti. Garuu sodaatu isaan dura jira jechuudha. Amma yeroo tokko argitanii ittoo taatan Oromiyaa keessatti wanta raawwate abbaa seeraa tokko poolisiitu. Abbaa seeraa sana hidhuudhaaf poolisiin aangoo hin qabu. Abbaa seeraan sun haga gaafa abbaa seeraa ta'e sanatti mirga himatamuu akkuma abbaan isa himachuu hin danda'u. Immuunitii qaba abbaan seeraa sun. Mirga himatamuu dhiisuu qaba abbaan seeraa sun. Abbaan seeraa sun kan inni himatamu gaafa mirgi himatamuu sun irraa ka'u. Gaafa sana yakka sana barbaadamee qabamee innumtuu akkaataa nama kamiitiin xalayaansa qaqqabeetti himatama. Gara mormitoota keenyaatti gaafa dhufu sagantaa siyaasaa sodaatee mootummaan qaamota paartiilee siyaasaalee yookaan immoo dhaabbilee hooggantoota dhaabbilee siyaasaa keenyaa kana waan sodaateef sodaa waan qabuuf sagantaan siyaasaa isaaniis immoo waan uummata fudhatama qabuuf mootummaan ofiisaa sodaarraa kan ka'e uummata kana mirga dhalummaa mirga uumamaan qabaniif mirga heeraaf seeraan qaban irraa murquudhaan mirga walqixxummaa keessattuu mirga walqixxummaa sana namni gaafa lafa kanatti dhalatu heeraan walqixa bifaan saalaan amantaan sanyummaan otoo hin taane aangoodhaan otoo hin taane namni akka namummaa isaatti walqixa mirga sana mootummaan irraa mulqee akkaataa isaaf ta'utti aangoosaa olaantummaa isaa argisiisuuf olaantummaa abbaa irrummaa isaa argisiisuuf jecha kan isaan ukkaamsee irratti mana murtii waajjira poolisiitti isaan ukkaamsuuf kan jiru malee jarreen kun yakka kana raawwatanii yakka isaan himachiisuu danda'u baalaansid yookaan immoo yakka konkreet jarreen kana himachiisee isaan adabsiisa. Jawaariinis Baqqalaa Garbaas Gammachuu Ayyaanaas Abdii Raggaasaas akkasuma Yaazoo Kabbadaas warra hafanis hunda kan akka Hamzaafaas yoo ta'e isaan himachiisa jedhee himannaa harkaatii qabu tokkoyyuu hin qabu. Ragaa irratti sin argatu yakkasiin qaban jarreen kun jechuudha. Kan ammoo itti dhiyeessuufis yaaleera. Yaaleeras. Kan inni gochuu danda'u ture silaa poolisiinis sa'aatii 24 guyyaa 14tii ol beellama yeroo irratti gaafachuu hin danda'u ture jedha kanarratti. Otuma shakkanii dhufanii. Maaksimaam yoo dhufe si'a lama manni murtii sodaatee piroosidariima darbee yoo jedhame yakkichi kiroonikiidha jedhamee yookaan konkriitiidha yoo jedhamee yaadamate yeroo 2-3 yeroo beellamaatti kenna. Kanaan ala isayyuu guyyaa 14 kan hin caalle jechuudha. Piroosidariidhaan kan inni taa'ee jiru yookaan immoo seera yakkaatiin kan inni taa'ee jiru guyyoota 14 qofaatti gaafattaa jechuudha. Isayyuu justify gootee mana murtiitti reasonably sababa kee dhiyeessite waan ati qoratteen xumurreetiif dhiyeessite iddoo geesse mana murtiitti dhiyeessite jechuudha. Kan kanarraa nafe jara kana keessee akkaataa hadaraatiin mana murtii adda addaa irratti anatti geessitee hadaraa kaawwatu hin jiru. Seerri hidhamaa tokkootiin waajjira poolisii kamitti hadaraadhaan naa kaa'e jedhee kan inni eeyyameeruuf hin jiru. Isa hidhamaafis himatamaafis poolisii sanaafis seeruma seeruma waluma qixa ilaala. Ijuma tokko ilaala. Hadaraadhaan kan na bira kaa'e jedhee seerri tumames hin jiru. Labsii tumames immoo hin argine. Labsii kanas immoo akkaataa amma jiru kanatti baafataniis immoo hin jiran. Labsiinis kan inni boosu silaa uummata gidduu galeessa godhatee. Uummata sana keessa gidduu galeessa godhatee uummanni sun erga irratti yaada diraaftii isaa irratti yaada laateetii booda kan inni ta'uu qabu. Amma kan nama asirratti obbo Waaquma haala ati amma jette kanatti yeroo lama caalaa manni murtii irratti beellama qabachuu hin danda'u sanaa olitti hin jiru jette. Amma namoonni yeroo 10 ol mana murtiitti dhiyaatanii mana murtiitti deddeebi'aa jiran hin jiru jechuudha. Kanarratti paarlaamaan biyyattii guyyaa tokko kan inni yaada inni kaase hin jiru. Seerri biyya kanaa cabee jira kan jedhu uummata bakka buunee bakka sana teenya biyya kana gara fuulduraatti ceesifna kan jedhu jira. Isa kanaaf abbootii seeraa qofa otoo hin taane paarlaamaan biyya sana keessa jiru maaf callise jettee yaadda. Kan biraa immoo kanarratti dabalatee manni hidhaa kun mana hidhaa dhuunfaati jechuu dandeenya. Haala ammaati seeratti hiiktee ogummaa seeraa nuti kanaan gabaabsi nuyi deebisi. Hayyee. Manni hidhaa mana nama dhuunfaa otoo hin taane mana namni yakka hojjete ittiin erga yakkummaa isaa irratti murtaa'eeti kan ittiin dhaqee adabamu mana adabbiiti malee isaa mana nama dhuunfaaf jedhee ijaaramu miti. Manni hidhaa kamiyyuu
kan uummanni ofiisaa ijaarrate baajeta uummataatiin kiisii uummata keessaa kan ba'e ittiin ijaaran. Kun immoo mootummaadhaaf yookaan immoo qaama aangoo qabu otoo hin taane isa himatamuufis yakkummaan isaa erga irratti qulqullaa'eeti erga irratti murtaa'eeti kan inni mana adabbii sana deemu jechuudha. Kan kanarraa nafe waa'ee mana murtii irratti nan si deebisa. Manni murtii maaksimaam yeroo 3 beellama yeroo 3 laachuu qofaa danda'a. Isayyuu reer keessa akka manni murtii daangaa darbe jedhamee loogii oole akka hin jedhamneef jecha yeroo 3 qofaa kanarraatti laachuu hin danda'u. Sanaa ala maal gochuu qaba? Himannaa isaanii kufaa irratti godhee yeroo ragaa gahaa hin qabdanii akkaataa seerri akka jedhu keewwata 41tiin bilisa baasee gallaksa ture manni murtii jechuudha. Kuni manni murtii iyyuu aangoo isaaf kennameetii ol deeme yeroo 10 aangoo isaaf kennameetii ol abuse godheera jechuudha manni murtii iyyuu. Mana murtii jechuun otoo mirga dhala namaa eeguu danda'uuti mirga dhala namaa sarbeeraa jechuudha kanarraa iddoo kanatti jechuudha. Kana haquma isaan sitti maa jiran. Maaliif manni murtii biyya keenyaa diktaatorootaan hoogganama. Silaa manni murtii akkaataa heerri mootummaa keewwanni 78-79 jedhutti wantoota kamirraayyuu indipendensii qaama bilisaati manni murtii. Eenyumaan hooggaman manni murtii instituushinii. Akkuma poolisiin instituushinii ta'e manni murtii instituushinii. Instituushiniin kun mootummaadhaanis hin hoogganamu. Kan inni fandii ta'u maallaqa akkuma kamittuu paarlaamaa mirkaneessuu fi danda'a. Manni marii House of Federation qaamni jedhamu sun. Kanarraa kanaaf manni murtii qaama mootummaaf jedhee uummata miidhu, qaama mootummaaf jedhee paartiilee siyaasota keenyaa miidhu, qaama mootummaaf oogee hawaasa biyya sanaa irratti aangoodhaan sodaachisu yookaan immoo aangoosa abiyuus godhu yookaan immoo aangoo seeraan ala fayyadamu otoo hin taane aangoo isaaf kennametti fayyadamee heeraaf seera jala jiru dubbisee ittiin barate sanaatiin murtoo adabbii kenna. Kanarraan kanaaf immoo bilisa baasaa jechuudha. Galatoo. Waa'ee paarlaamaatti gaafa dhufu immoo paarlaamaan silaa abiyyuu yookaan immoo mootummaa biyya sanaa yookaan hoogganu paarlaamaadha. Paarlaamaa yookaan immoo paarlaamaa jechuun uummata keessaa kan filatamee ba'e. Eenyutu filate paarlaamaa namoota sana uummatatu filate. Akka sadarkaa gandaarraa kaasee aanaarraa kaasee godinarraa kaasee haga naannootti jechuudha. Nama isaan bakka bu'u filatanii kan paarlaamaa sana keessa kaawwatan sagalee uummataa jechuudha paarlaamaa jechuun. Eenyu ol muummicha ministeeraatii ol. Paarlaamaan sa'aatii barbaadetti waamee muummicha ministeeraatii gadi buusuu danda'a. Paarlaamaa iyyuu amma kan paarlaamaa biyya sanaa hoogganu abiyyi garagaltoosaa jechuudha. Paarlaa biyya sanaa jechuudha. Kana jechuun immoo diktaatorummaa jechuudha. Abiyyi mataasaa yookaan immoo muummichi ministeeraa biyya sana hoogganu paarlaamaa tuffatee jira jechuudha. Paarlaamaan aangoosaa dabarsee abiyyitti gurgurateera jechuudha. Eenyutti abiyyitti eessaa argate aangoo uummatarraas argate sana jechuudha. Yoo uummanni filatee achi kaawwateera ta'e sayyuu obboleessa keenya. Yoo uummanni sagalee isaa kennee achi kaawwateera ta'e isa kana kamiin adamnaa jennee moolittaa dhufu. Yoo adamna biyya seeraa feeraan bultu yoo taate biyya filannoodhaan bultu yoo taate mootummaa akkasii diktaatera akkasii mootummaa aangoosa abiyuus godhu mootummaa mirga dhala namaa sarbu mootummaa yakkamaa malee yakkamaa nama taasisu kana mootummaa murtii malee mana adabbii keessatti nama ukkaamsee kaa'u kana yeroo filannoon dhufu sagalee keedhaan kuffistaa jechuudha. Erga sagalee keetiin kuffistee yoo bara hojii isaa keessatti bara tajaajila hojii isaaf kennamee keessatti hojii inni hojjite sana gaarummaa hammeenyummaa isaa irratti funaante ragaadhaan mirkaneessite isa sinimattaa jechuudha. Aangoo sanarraa kaaste. Bara hojii keetti namoota aga kanaa abiyuus itti goote aangoo siif kenname korraaptarii turte maallaqni ati qabdu kana ture kanaa ol immoo malaammaltummaadhaan argatteetta ministeeronni kee akkasii warra si jalan kana faan akkasii gootee sagalee uummatatti dhiyeessite mana murtiitti dhiyeessitaa jechuudha. Mirga isaa eegdeet akkas. Amma garuu biyya Afrikaa keessatti kuniyyuu hin jiru. Biyya Afrikaa kam keessatti fudhu amma Rwaandaa moo Yugaandaa biyya jedhamu sana. Itoophiyaa faana biyyoota wal madaalan equivalent Itoophiyaa. Biyya warra akka biyya Zimbabwee fa'aa fudhadhu. Yeroo namtichi mootummaan Zimbabwee duraanii jiru ture. Mugaabeen bara ture sana keessatti. Filannoo malee uummata akkasitti yeroo hacuuccee bulchitu jechuudha. Abiyyis kanaaf deemama. Abiyyiin eenyu filatee achi geesse obboleessa kee. Jalqaba anam akka nama dhuunfaatti single person tan salaala. Akka nama dhuunfaatti maqaa isaa waamee haasawuutii natti hin tolu. Sababiin isaas nama salphataa akkasii nama tokkotti maqaa waamtee haasawuu hin dandeessu. Beekaa otoo ta'e nama wallaalaa mana keessa bulchu beekaa hidhaa keessa bulchu namichi kun. Ofii isaa dabalatee jechuudha. Inni wallaalaadha mana bulaa beekaan immoo hidhaa bulaa bosona keessa bulaa jechuudha. Nama akkasiitu jira. Amma
sirnootatu jira biyya sana keessatti. Sirnoota Itoophiyaa biyya Itoophiyaa sana keessa jirutu sirnadha wanta sana ijaaree jiru. Otoo sirnoonni duraanii kan akka Minilik fa'aa jedhaman sun warra amma Abiyyi amma leellisu kun Haayile Sillaasee fa'aa jedhaman kun warra amma Abiyyi kun leellisu kun warruma sirna Dargii jedhamu kan inillee Dargiin lubbuudhaan jira warri sun lubbuudhaan jiran otoo lubbuudhaan jiranii wanta Abiyyi godhu kanatu arganii isaanuu ni mormu. Sababiin isaa wallaalummaa isaanii bara durii sana irratti waan godhan sana bara jaarraa 21ffaa keessatti immoo jaarraa kana keessatti namni waa beeku tokko waa dubbisu tokko kana godhaa jedhanii yoo ilaalan isaaniyyuu isa mormuu jechuudha boleessa kee. Na dhageessittaa yaada koo. Ulfaadhu obbo Waaquma itti deebina. Mee Jaaldaanyi asirratti yaada ogeessa obbo Waaqumaa Xilaahun jedhe irratti wanni dabaltu yoo jiraate gabaabsatti nu yaada keessa nu laadhaa. Akka seeraatti seerri maal jedha maaliin jedhu kana gaa warrumaa ogeessii seeraatiif dhiifnaa garuu wanti akka dhala namaatti argaa jirru dhugaa dubbachuu fi seera beekuuyyuu nama barbaachisu. Acuuccaan dhiibbaan dhala Oromoo irraa dhaabbilee siyaasa Oromoo qabsaa'ota Oromoo irra gahaa jiru seera beekuu fi dhiisuuyyuu otoo hin barbaachifne wanti godhamaa jiru kuni seeraan ala ta'uusaa ijaan argaa jirra. Hidhamtoonni waggaa tokko baatii ja'a akkasii waggaa tokko olillee sanallee kan hidhamanillee seeratti toon dhiyaatiin kan mirgi isaanii sarbamee jiranii baay'eetu jira lakkoofsa isaanii baay'eedha. Dhaabbilee siyaasaa kamiyyuu keessaa jechaadha. Warrillee siyaasa hojjetanii hidhaman haa jennu itumallee siyaasa hin hojjenne siyaasa qaama kanaa deeggarta yookaan immoo waan siyaasa mootummaa jedhee of waamu kana bira dhaabbattee nun deeggarre waan nuti jennu nun dhageenye yookiin immoo nun iyyine nun sagalee nun taane jechuudhaan gara dhaabbilee siyaasa biraatti maqaa isaanii maxxansuudhaan kan hidhaa jiranii kan dararaa jiranii kan gudeedaa jiranii lakkoofsi isaa baay'eedha. Kanaaf walumaa galatti inni abbaan seeraa abbaan alangaa jedhee akkuma jirutti akka seeraatti akka nama seeraa qoratee tokkotti ta'ee ituman qoratiin iyyuu seerrumtuu kan jiru qaama biyya bulchaa jiru sana duwwaaf kan hojjetu duwwaa tootaalii hin jiru jechuu dandeenya. Waanuma isaan ajajaan kan ta'u hidhuunis ajjeesuunis qeeraa godaansisuunis wanti hunduu ajajaan ta'aa jira. Seerrachi keessa hin jiru. Seerri dhufuu kan danda'u yoo uummanni bahee falmatee mirga isaatiif sagaleensaa walqixa kan hunduu qabeenya isaa irratti biyya isaa irratti lafa isaa irratti akka qixa fayyadamu akka qixa sagaleensaa dhagahamu akka qixa waan hundumaa argatuuf yoo hin falmanneen alatti wanti jijjiiramu hin jiru. Keewwata yookaan immoo adaraa jedhanii nakaanii kun baay'ee nama ajaa'iba dhugaa dubbachuuf ennaa dura dhaga'u namni tokko dhaga'e kan akka qoosaatti illee kan ilaalu jira. Garuu piraaktikaalee wanti kun ta'aa jira. Kanaafuu dimshaashumatti yoo fudhanne seerri biyya sana keessatti hojjetu tas tokkumallee hin jiru jenneetuma lafa keenya. Baay'ee galatoom Jaaldaanye. Mee jaalgammachiisa ta'u waan itti dabaltu jiraas. Lakki waan hundumaayyuu dubbataniiru ogeessi seeraas dubbateera dhugaa jechuudhaaf wanta itti dabalu iyyuu hin jiru garuu hidhamtoota siyaasaa kana akkasitti hidhuun seera malee hidhanii yeroo 15 mana murtiitti deddeebisanii manni murtii sun immoo laba gadhiiseeran jedhee takka turanii immoo himata kabiraa barbaaduu dhaquun kun seerri biyya sana keessa akka hin jirreetti agarsiisa. Akkuma inni jedhe immoo paarlaamaanii yookaanis immoo gaafatamni biyya sanaa akkuma inni jedhe aangoo Abiyyiiti gadi malee silaati waan kun mul'achaa jira argaa jiru. Maaliif kun ta'a jedhanii dubbachuu danda'u. Waan biyya sana keessatti ta'aa jiru immoo akkuma sila jedhe loltuudha waan ta'aniif loltuu waan hojii ofii isaaniitiif barbaadan hojjetu poolisiidhaanis haa ta'uu tikaanis haa ta'uu akkuma barbaadan nama ukkaamsanii hidhu. Ani Dr. Abiyyi nama najjeefnu qaama nirrisnu jedhee dubbatu argeera. Dura dubbatee fi ammaa isaan beeku. Kaleessaa immoo har'an arge waan kana.
qaama hir'isuun ajjeesuu jechuun maal jechuudha? Nama tokko hidhanii bakka inni itti hidhame hin beekamu, dhukkubfatee mana wallaansaatti hin geeffamu, maatii isaa wajjin waliin quban qabu, mana hidhaa guyyaa guyyaadhaan jijjiiru, takka lafa jala bakka akkasii jiru jedhu barbaadanii hin argani. Fakkeenyaaf warruma akka dhaabota siyaasaa fa'aa, warra akka Abdii Raggaasaa fa'aa, warra akka Kennaasaa fa'aa hundi warruma kanayyuu yeroo baay'ee barbaannee dhabne yookaan mana hidhaa akkasitti argamanii jedhamu. Jarreen kun yoo himati irratti banamee sirnaan hidhaman ta'e maaf mana hidhaa jijjiiruun barbaachise? Maafiti wallaansa dhabuu, wallaansa isaan dhoowwatan maaf dhossu? Wanti kun hundumtuu seerri biyya sana keessa akka hin jirre agarsiisa. Utuu seerri jiraate, seerri abbaan seeraa kun dubbate sun dhugaadhuma walakkaamti isaa hojiirra oola ta'ee hojjetama ta'e kun hundumtuu iyyuu hin ta'u. Lammata immoo akkati jette nama hidhan yeroo dheeraa hidhaniitu gadhiisanii bilisansi gadhiisee namni kun yeroo isaa dabarsee qaamaa irratee miidhamee maatiin isaa qorqalbiidhaan miidhamanii innis miidhamee hojii isaa irraatii ba'ee hanga kana ta'ee gaafa mana hidhaadhaa gadhiifamu waama tokko malee akkasumatti gadhiifame akka horiitti gadi dhiisuu jechuun iyyuu seerri biyya sana keessa akka hin jirre agarsiisa. Kanuma itti dabala. Baay'ee galatoomi Jaal Gammachiisi. Egaa mee gara Waaquma Xilaahunitti deebina. Meegaa biyya seerri waraqaarra malee itti fayyadamummaa hin qabne, biyya heera barreeffamee aangoon qoodamee jiru kanarratti uummanni Oromoo abdii maalii qaba? Seerri kun waraqaarra malee kan hojiitti ni qabne. Kanaaf abdiin uummata Oromoo yookaan immoo mul'anni uummata Oromoo maalidha? Isa jedhuu fi gaaffii sila kaasee irratti waa'ee qaamaa hir'achuu sana irratti deebii naaf hin laanne, deebii sana irra deebi'ee gaafachuu barbaada. Kanas walitti qabiitii gabaabsinu deebisi obbo Waaquma Xilaahun, ogeessa seeraa. Hayyee. Ani jedhee ture barsila. Namoonni kamiyyuu otoo adabbii seeraa jala taa'aniiti daba isaan irratti gahee, miidhaa qaamaa isaan irratti gahee, qaama isaanii muramu, yaadaan miidhamu, seeraan ala otoo adabbiin tokko isaan irratti hin murtaa'iin haga kanaatti turuu isaaniif mataasaa mootummaa yookaan immoo qaamni seera sana raawwachiisu dirqama sana yookaan immoo yakka sana fudhataa dheera har'a ta'uu dhiisuu ni malata. Har'a isaantu biyya bulcha seeraa ol ta'anii jiraatu. Gaafa seeraa gaditti bulan gaafa mootummaan biyya sanaa dhufu inni jirata. Har'a ta'uu hin taane jechuudha. Har'a isaantu mootummaa ta'eera. Uummataa olii uummata kan caalu gooftaan mootummaa uummata ture. Mootummaan gaafa uummata sodaatee uummanni immoo gaafa mootummaadhaan sodaachuu baate seerri sun hojiirra oola ture silaa. Gaafas garuu riivarsiisaa ammas namoota yaadaanis qaamaanis otoo badii tokko malee qaamni isaanii irratti sanaaf mootummaan yookaan immoo poolisiin harka isaanii jiru sun yoo xiqqaate wanta irratti mallatteessee maqaansa irratti barreeffameeru tokko jira. Namni yakka kana raawwate. Yoo qaamaan biraallee dhabame guyyaa tokko maqaansaa jira waan ta'eef maqaansaatiin barbaadame seeraa kan aangoo isaaf kenname humnaa ol fayyadame yookaan immoo aangoo isaaf kenname ala waan fayyadame itti gaafatamummaa isaa fudhachuun isaa nafuu jedhee sitti miira. Itti gaafatamummaan isaa maal ta'a? Seeraan wanta taa'e sanatu ta'a jechuudha. Innis akkuma nama tokkotti himatamee wanti seera sanatti murteessu otoo mirga isaan dhiibne mana murtii deemee itti murtaa'aa seeru tokko amantaa hin qabaa jechuudha. Isa kana. Lammataa waa'ee to'atamtoota keenya irratti waa tokko daddabalee hin darbu. Gara gaaffii keettis na dhufa. Silas bal'inaan kaasuu waan hin barbaade tokko jira waan ta'eef jechuudha. Namni keenya paartileen siyaasaa keenya hooggantoonni dhaabaa keenya mirga walqaxxummaa heerri mootummaa nuuf kenni isaaniif kenni dhabanii. Mirga heerri mootummaa heerri uumamaa dhiisiyyuu kanumti heerri kennee fi mirga walqaxxummaa barreeffamee jiru sana dhabanii. Kun immoo heera mootummaa biyya sanaa hin dhiiba. Yoo mootummaan biyya sana keessa jiru ta'e kana dhaggeeffachuutu irraa eegama. Kana dhaggeeffatee yaadatti laatee sirreeffachuutu irraa eegama tokkodha. Mootummaan mataansaa shoror keessaa namaan jedha. Shoror keessaan yeroo ammaa kana hin jiru. Labsiin tokko ture. Labsiin 652 muraa 2009 kan isaan baafatan.
Labsii sana paarlaamaa fuulduratti Abiy diigeera. Labsii sana maaliin diige? Shororkeessitoonni unuu na dhagaa jirtu waan ta'eef. Shororkeessaan mootummaadha. Shororkeessaan qaama biyya kana bulchaa ture unuudha. Shororkeessummaa keenya fudhanneerra. Kana uummanni biyya kana dhiifama nuufaa godhee labsii sana diigee otoo jiruuti amma dabinsa yookaan immoo hammeenya paartiilee siyaasaa keenya irratti deeman dabinsa yookaan immoo hammeenyaan paartiilee siyaasaa namoota akka Jawaar fa'aa, Obbo Baqqalaa fa'aa, Hamzaa Booranaa fa'aa, Gammachuu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, dargaggoolee keenya, qeerroolee keenya hunda labsii hin jirreetiin himachuunsaa mataansaa heera mootummaatti bu'aa jechuudha. Labsii ofii isaanii paarlaamaa fuulduratti diigan seera hin jirreen nama himachuu hin dandeessu. Kun mataansaa itti si gaafachisa. Yoom har'a ta'uu dhiisuu ni mala ta'a. Bor garuu itti gaafatamummaa jalaatii hin baatu. Isa kana akkaataa kanatti akka uummanni keenya naa hubatu hin barbaada. Inni kun waa'ee mirga wabii ilaalchisee mirga wabiis waa tokko kaasuu hin danda'a. Namni tokko otoo wabii isa hin barbaachisne otoo mana murtii hin deemne mataasaa himannaa isarratti hin qulqulloofne taanaan achumatti galmeen kun mirga wabii keessii eegsa baatee kootu deddeebi'iiti ilaale. Gaafa wantichi himannaan isaa dhabee galmeen cufamee mana achitti badee galmeen cufamee mana galmeetti deebi'ee namicha sana gallakkistaa jechuudha. Yoo mana murtii gahee ragaa irratti dhabdee keewwata 141 bilisa baastee namicha sana galmee cuftee gara dhuftetti deebi'ii jettee gallakkista. Yoo mirga wabii isaa kan isaa eegsisu ta'ee akkaataa 58 yookaan 63 ajaju sanatti akkaataa seerri akka adeemsa yakka isaatiin mirga wabii isaa eegu sanatti mirga wabii isaatiin gallakkistee isa gallakkistaa jechuudha. Yoo mirga wabii isaa eeguu baatte mana murtiitti deebiitti mirga wabii isaa iyyataa jechuudha. Himatamaan keenya yookaan namni mirga wabii dhabe jechuudha. Kana godhaniiru Jaal Gammachuu Ayyaanaa fa'aa hundumti isaaniiyyuu. Manni murtii eegeeraa fi amma qaamni poolisii jedhamu sun qaama nageenya eegsisu otoo ta'ee jiruuti qaama yakka ittisu otoo ta'ee jiruuti qaama yakka bal'isu ta'ee jira amma poolisiin biyya sana keessatti jechuudha. Yakkamaa ta'ee argamee jechuudha. Jara kana hidhaatti deebisee aangoo isaan kennamne itti fayyadameetu jarreen kana manidhaa keessatti hambisee jechuudha. Isa kana asumarraatiin akka jara naa qabattan hin barbaada jechuudha. Inni sadaffaa waa tokko jira. Namni tokko gaafa biyyaa bahee biyya alaa keessatti yoo qabame mootummaan Itoophiyaa interfiir godhee mootummaa qaama sana biyya alaarraatti biyyatti galfachuu hin danda'u. Maaliin namni yakkamaa ta'e tokko interpooliidhaan gala. Yoo isayyuu miseensa interpoolii biyya tokkoo yoo taate agriimentii qabda yoo taate isa kana uummanni keenya akkaataa kanaatiin beekuu qaba. Inni kaan garuu dabarsee kan walii kennaa turan akka meeshaatti tajaajila walii isaanii akka meeshaatti itti gaafatamummaa yookaan immoo amantummaa waliif qaban irraatiin kan ka'e mirga dhala namaa dhiitanii mirga internaashinaal yookaan uumamaan qabdu heeraan qabdu akkasumas immoo internaashinaal hiiman raayit himaatiraaniidhaan qabu sana irra darbanii wantoo faayidaa ittiin diktaatarummaa isaanii aangoo isaanii babal'ifachuuf jecha dabarsanii namoota keenya akka daldalaatti qalaa miirarraa muraa ajjeesaa maneedhaatti ukkaamsaa otoo namni hin argin biyyoota alaa keessaatti galfataa turan. Kana garuu internaashinaal loon hin eeyyamu. Warri akka injiinar Tasfaa'uu Camadaa fa'aa Keeniyaa irraa qabamanii akka isaanii biyyatti galanii ajjeefamanii addunyaa guutuun quba qabaa akkasumatti UN keessatti galmeeffamanii baqattoota ta'anii hanga jiraachaa turan. Instituutioniin yookaan immoo seerri biyya Itoophiyaa kun seerota biyya addunyaa wajjiniin waliigaltee qabaa yoo qabaate seerri biyya addunyaarra jiru kun akkaataa baqattoota Suudaan irraa qabanii namoonni fakkeenyaaf biyya kana jiran ni jiru waliin isaan keessaa Jaal Gammachiisillee nama isaan biraa hafedha kan biyyatti deebifaman jiru. Seerri kun hunduu ragaan kun hunduu warri nama sitti himaa jiru kun warra waraqaa UNHCR qabanidha jechuudha. Isa kanaafiyyuu instituutioniin addunyaa maaliif mirga dhala namaa dhiitaa jirtu? Isin badii hojjechaa jirtu lubbuu namaa balleessaa jirtu jedhamee maafi akka paarlaamaan biyya sanaa Abiy aangoorraa fudhateera. Instituutioniin biyya internaashinaal ta'e kunoo maaf gaaffii kana hin gaafanne gabaasaa dhaban jettee yaadamoo uummata Oromootu biyya alaatti ijaarramee waan kana riippoortii hin goone gabaasaa hin goone moo isaanumatu dhagahanii mootummaadhuma kanaan walii galtee waan qabaniif otoo namni du'u otoo namni hidhamu kana cal jedhanii ilaalanii kan jedhu irratti mee seerri biyya Itoophiyaa kuni instituutiinii addunyaa wajjiniin wal simataa tokkodha walii galtee qaba.
isa jedhu irratti waliigalteen addunyaa kun yeroo cabu addunyaa maal jedhe kan jedhu irratti mee gadi jabeessinu ibsi. Maaltu jira seete? Namni tokko yoo biyya Itoophiyaa keessatti yakka lubbuu namoota hedduurra geessisee galaafatee biyya sana egaa wantoota sitti waa'ee seeraa tan sitti waan ta'eef kana biyya sana balaadhaaf saaxilee inteliijensii biyya sana balaadhaaf saaxilee kan tilmaamamu yookaan immoo biyya sana waraana biyya alaatiif affeeree akka rukutamu godhee biyya sana keessatti malaammaltummaa hojjetee malaammaltummaa qabeenya biyya tokkoo saamee gara biyya ollaatti baqatee yoo ta'e Itoophiyaan akkaataa international law sana agreementii qabdi. Fakkeenyaaf Interpoolii miseensa Interpooliitti yoo taate karaa Interpool jedhamu sana nama sanarratti ragaa kana sassaabbatteetu dhiyeeffattee akkaataa namni kun darbee isheetiif kennamu gootii jechuudha. Inni kun qaamni Interpool jedhamu sun dhugummaasaa erga mirkaneeffateetii dabarsee kenna. Erga yakki ittiin gaafatame kun dhugaa ta'uusaa mirkaneeffatee dhibbaaf dhibbar garatti ga'ee haga isayyuu yeroo dabarsee kennu mirgi dhala namummaasaa akka irraa hin murqamnetti. Seeraaf seeratti akka itti murtaa'utti kan itti murtee wantoota godheetu dabarsee kenna. Akkaataa mirgi isaa eegamee waan seera jiru sun immoo irratti raawwatu qofaadha kan inni itti dabarsee kennu. Waa'ee injiinar Tasfaa'oo yoo fudhatte jarreen kun baqattoota biyya keessatti balaa isaan raga'urraatiin baqatanii yookaan immoo ilaalcha siyaasaa isaanii baqatanii biyya Keeniyaa jedhamu yookaan immoo gara biyyoota ollaatti baqatanii. Mootummaan Keeniyaa garuu malaammaltummaadhaan dabarsee mootummaa yeroo sana biyya bulchuutti kennee jarreen kana adabbii du'aa isaan ragee gammaatti Tasfaa'uun Camadaa du'eera, Masfin Abbabaa Ejjisaa afaa jaameera, namoonni hedduun miilli isaanii irraa citeera. Isaan kana tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan biyyoota ollaa sun hannummaadhaan yookaan malaammaltummaadhaan walii galan. Hanqinni jiru akkaataa Afrikaan International Human Rights Law jiru Human Rights jira ture. Afrikaan Human Rights kan jedhamu Horn Afrikaan International Afrikaan Horn Afrikaan Human Rights kan jedhu tokko jira ture. Kana dhugummaasaa ati immoo yeroo sanatti hanqinni gara uummata keenyaas jiraachuu danda'a ta'a. Mootummaa gamtoomanitti iyyamee mootummaan gamtoomanii malaammaltummaa jiraachuunis danda'a ta'a. Asirratti ani wanta beekuu danda'u dhiisuu ni malata. Sagaleen keenya xiqqaatee sagaleen keenya humna dhabee namni keenya humna dhabee jarreen kana itti gaafatamummaa jalaa baasuu dadhabuun keenya mataansaa jiraachuu hanqina keenya ta'uu danda'a ta'a. Otoo namni keenya halkanii guyyaa akkuma warri biyya Tigraay kun biyyi Tigraay nu jalaa rukutamte jedhanii sabni Tigraay abiyyiidhaan himachiisuuf deemaa jira. Yeroo sanatti garuu uummanni keenya kana waliigalteedhaan godhee mootummaa biyya sanaa irratti dhiibbaa hin goone. Sanaa immoo mootummaan biyya Keeniyaa sun yeroo sanatti malaammaltummaa hamaadha. Malaammaltummaadhaan kan Masfin Tasfaa'uun Camadaa darbee mootummaa Itoophiyaatti kennamee hidhame sun Masfin sun Tasfaa'uun sun jechuudha. Sana garuu shoorri uummanni keenya taphates laafaa ta'uu danda'a. Akka institushiniitti garuu institushiniin sun dabarsee kennuun isarra hin turre. Inni akka internaashinaal lawutti itti isa gaafachiisuu danda'a. Kanammoo maal goota yoo ati jala deemtee ganamaa galgala gaafatte malee jarris abbaa kanaa jedhanii galmee sana sochoosuu dhiisuu ni malu ta'a kan jedhu yaadan qabaa jechuudha iddoo kanatti. Baay'ee galatoomii mee jaal gammachiisu waan itti dabaltu waan amma haasofne kana gubbaa irratti waa'ee baqattoonni biyya ollaa irraa qabamanii deeman kana irratti yaada amma mari'anne kana irratti yaadni itti dabaltu yoo jiraate itti nu dabaltu. Dubbateera yeroo hedduu namoota beekaman haga tokkodha kan dubbatamaa jiru malee namoota hedduudha. Gaafa nuti qabamne hidhamne sana akkuma beektu milkeessaan fa'aa addana jiru milkeessaan fa'aa warra kenname keessaa gaafa sana nama dhalataa Amaaraa ta'e shaalaqaa warra dhaaba kaffaanyii irraa xannaa'u Waasee Dastaa jedhamu ni ajjeefame biyya keessatti kenname. Akkasuma Jumaa Ruufaayi namni jedhamu bakka bu'aan Benishangulii wajjiniin hidhaa mana tokko keessa turre akkasuma ni ajjeefame.
Haa ta'u malee yeroo sanatti dhaabotii warra mirga dhala namaa fi wannoo jedhan kun warra akka Amnesty International, warra akka UNHCR, warri hedduun dudubbachaa turan akkuma inni jedhe immoo jala bu'anii iyyatanii kanatu ta'e kun maaliif ta'e jedhanii dhiibbaa gochuudhaan alaa yerooma dubbatanii dhiisu. Kana duwwaa miti Keeniyaa keessaa jaarsi abbaa gadaa kun maqaa isaan irraanfadhe kan ukkaamamee Dabbasoo Guyyoo. Dabbasoo Guyyoo. Obbo Dabbasoo Guyyoo. Obbo Dabbasoo Guyyaa amma har'aatti lafa inni bu'e hin beekamu. Eessatti akka geessan hin beekamu. Namoota hedduudha kan qabamanii ukkaanfamanii kennamanii waa'een isaanii achi buuteen isaanii dhabame. Mootummaa warri amma warra amma kufan kun warri wayyaanee waan hedduu hojjechaa turan. Ammas kaleessa dhaga'eera. Warri dhimma Tigraay keessatti lola Tigraay keessatti ta'e kana naannoo isaa nama fitan jedhan kana keessatti waa'ee sanarratti Interpooliidhaan qabnee finnaa jedhanii kakachaa jiru. Namoota ofii isaaniif fixan iyyuu jedhamaa jira. Maayikaadiraa sana waa'ee maayikaadiraa sanaaf jecha namoota hedduu akka Sudaan irraa qabanii fiduuf deeman himachaa tura. Waan inni godhu jechuudha. Seeraa ala godhu. Interpooliidhaan hin godhan yeroo baay'ee ukkaamsanii godhu. Wal jijjiiru fa'i. Kanaasiin jedhaa kun yeroo hedduu ta'aa ture. Egaa ummatichi yookaanis immoo namoonni irraa ukkaamaman kun dhiibbaa godhanii addunyaa irratti seeratti yoo dhiyeessuu baatan egaa seeratti dhiyaatanii garuu immoo warrumti silaa seeratti dhiyeessu iyyuu warri mirgaa dhala namaatiif jenne kun iyyuu irra guddaan isaanii gara warra dhiyaa kana warra Ameerikaa fa'i. Warri kun immoo isaan kun hojjettoota isaaniitii ashkaroota isaaniitii waan kana fuudhanii godhanii yeroo baay'ee maaliif dantaa isaanii irratti hundaa'u waan ta'aniifi seeratti dhiyaasan garuu biyyoota tokko keessatti seeratti dhiyeessuuf yoo barbaadan waan ammana waan Itoophiyaa keessatti hin baay'ina Itoophiyaa keessatti hin dalagamneen nama seeratti dhiyeessu nama murtiitti dhiyeessu amma saadaanfaa fudhadhaa gaafa murtiitti dhiyeessan wanta akkasii kun wanti Itoophiyaa keessatti jenoosaaydiin Gambeellaatti ta'e Oromiyaatti ta'e kan kunoo har'a Tigraayitti ta'aa jiru kun Oromiyaa keessatti yeroo dheeraadhaaf ta'aa ture kun wannoo guutuu didee miti kan inni rarra'ee hafeef dantaa warra silaati murtii kana fudhatuutu biyyattii sana keessatti eegama waan ta'eef kana ta'a kanan jechuuf jedhe kan manitti dabala. Gaaffii dhumaatii egaa amma yeroo ammaa kana keessatti gara ogeessa Waaqumaa Xilaahunitti hin darbaa. Mee hidhamtoonni Oromoo bebbeekamoo fi sabboonaa qaroo ta'anii yeroo ammaa kana keessatti filannoodhaan filatamanii otoo uummataan filatamanii biyya kana ceesisuu warra danda'an yookaan immoo uummata Oromoo dukkanarraa gara ifaatti baasuu warra danda'an mana hidhaa keessa mana hidhaatii baasisuudhaaf uummanni Oromoo maal gochuu qaba kan jedhu irratti kanaan wal qabatee hedduun immoo lakkii nuti Itoophiyaanii nu fudhanne akka seera Itoophiyaa keessatti Oromoon beekumtii hin qabu kan jedhutu irra caala baay'ata. Isa kanaan wal qabatee dhuguma Itoophiyaan uummata Oromoo rikooganaayiz gootee jirti. Eega rikooganaayiz gootee maaliif uummata Oromoo bebbeekamoo qaroo jaalatamoo ajjeesuu hidhuu fannisuu biyyaa baasuu kuni jaarraa tokko walakkaadhaa ol kan itti fufe jechuudha. Akka lammii biyya sanaatti eega lakkaawame eega lammii biyya sanaatti gochaan akkasii hamma raawwatamu hamma har'aatti Oromoo irraan kan sabni tokko Oromoon maal ajjeefama jedheen beeku. Seerri biyya sanaas lakkii Oromoon biyya kana keessatti mirga qaba jedhee hin beeku. Kanarratti yaada keessanii gabaabsaa nuu kennaadha. Gaaffii xumuraati galatooma. Hayyee gaaffii kanas lama sadii natti deebistee otoo sila nan deebisee otoo yaaluutii egaa hanqina yeroodhaan ka'e inni gaaffiin jalqabaa uummanni Oromoo maal gochuu qabaatan fudhadhe baay'ee isaa keessattiyyuu dhimma hidhamtoota siyaasaa keenyaa ilaalchisee dhimma dhaabbilee hooggantoota siyaasaa keenyaa ilaalchisee uummanni keenya maal gochuu qabaa jedhu kan irratti fudhadhe. Mee achirraatii hin ka'a namoonni yookaan hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa keenyaa warroota maqaa isaanii amma kana armaan durallee yaamaa ture warroonni dhaaba KFO hoogganan warroonni dhaaba ABO hoogganan warroonni amma mana hidhaatti sagaleen isaanii ukkaamamee taa'u kun warroonni haqa dhaban kun warroonni mirga dhaban kun warroonni otoo murtii dhabanii taa'an kun
biyya keenyaaf maal godhu, biyya sanaaf maal buusu yoo jenne jarreen kana malee biyyi sun itti fufuu hin dandeessu. Jarreen kun biyya Itoophiyaafis daawwaadha, qorichadha, furmaatadha. Haga jarreen kun gadi lakkifamnetti, haga jarreen kun gadi bahanii sagalee isaanii uummanni dhageenyetti biyyi sun akka biyyaatti itti fufti kan jedhu anaatiin na shakkisiisa. Biyyuma jeeqamaa taatee jiraatti malee isaa biyya akka biyyaatti itti fufti kan jedhu ilaalcha hin qabu. Jarreen kun akka Baqqalaa Garbaa, kan akka Hamzaa Booranaa, kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, kan akka Abdii Raggaasaa, kan akka Jawaar Mohammed, kan akka gaazexeessitoonni keenyi, gaazexeessitoonni OMN kan isaan hidhamanii jiran, qeerrooleen keenyi. Jarreen kun mana hidhaa sanarraatii yoo bahan biyya Itoophiyaa sanaaf furmaata daawwaa ta'u. Hanqanarraan kanaaf biyyi Itoophiyaa jara kana hidhaatti hambistee, jara kana ukkaamsitee, jara kana awwaaltee, jara kana filannoon ala gootee, filannoo gaggeesseen mootummaa hundeeffadheen jiraadha, mootummaa hundeeffadheen deema kan jedhu ani abdiis irraatii hin qabu. Jeequmsa, diigumsa yoo ta'e malee jara kana baastu maleessa jara kanarraan kanaaf furmaanni biyya sanaaf ta'u warra amma biyya bulchu kana ta'uu hin taane jara kanadha kan jedhu furmaatan qaban. Furmaanni biyya sanaa hidhamtoota dhaabilee KFO hoogganan kana, hidhamtoota dhaabilee ABO hoogganan kana, gaazexeessitoota sana. Dhugaan kun gadi ba'ee uummanni kun kana dhaga'u malee biyyi sun furmaata argatee uummata Oromoodhaan akkatti ukkaamsanii biyya Itoophiyaa biyya goona, biyya Itoophiyaa akka biyyaatti waamna, biyya Itoophiyaa olaantummaa ishee mirkaneessina, biyya Itoophiyaa addunyaa irratti beeksisna kan jedhamu suni kuni qumaara siyaasaa yookaan immoo wantoo diraamaa natti fakkaatee natti mul'ata maleessa waan akka biyya bulchuuf deemanii natti hin fakkaatu. Kanaaf immoo uummanni Oromoo maal gochuu qabaa isa jedhu kanarratti immoo deema. Uummanni Oromoo Mallasaan Rabbi nurraa ajjeese. Rabbitu nurraa kaase. Hayilamaariyaam Dassaaleeny qeerroo nurraa kaase. Amma PP yookaan immoo Abiyyiin eenyu nurraa haa kaasuu isa jedhu kanatti deemnaa jirra. Uummanni Oromoo maal gochuu qaban jedhu inni kun gaafii kooti. Maal gochuu qaba jedhu gaafii kanaa fi uummanni Oromoo tokkummaadhaan ijaaramuu, wal ijaaruu, beekaasaa dhaga'uu, miidiyaalee qabaachuu, waraana bira dhaabbachuu, waraana amma qabnu kan itti fayyadamuu, warroota waraana keessa jiran loobii godhanii gara uummata isaaniitti akka isaan goran gochuu, mootummaa biyyan bulcha jedhee amma biyya jeeqaa jiru kan deeggaruu hiriira bahuu otoo hin taane mormuu, wal ijaaranii yeroo yeroodhaan hiriira bahanii sagalee isaanii dhageessifachuu, beekaa isaanii dhaggeeffachuu, wal ijaaruu, akka biyya alaattis sagalee namoonni biyya alaa aktiivistoota isaanii irraati, beektota isaanii irraati darbu dhaggeeffatanii mootummaa kanarratti teessoo mootummaa kanaatti rirmanaquu, sagalee ta'uudhaan mootummaa kana kuffisuu kan hafe malee yoo callisan ta'e mootummaan kun mootummaa callisee namarraa jigu miti. Kanaaf immoo kan furmaata ta'u waraana isaa deeggaruu, bira dhaabbachuu, isa wal basaasuu of keessaa baasee akka waliin basaasni waadaa walii galuu, hirbuu buufachuu kanatu furmaata ta'a. Biyyi Itoophiyaa yoo uummata Oromoodhaan beekti yoo jedhu kana Itoophiyaamti biyya jedhamtu kuniyyuu Oromootu ishee beeka malee Itoophiyaan uummata Oromoo beektu. Lafa uummata Oromoo beekti malee uummata Oromoo kana hin beektu Itoophiyaan. Itoophiyaan immoo eenyu dhaabee jira yoo jenne uummata Oromoo kana dhaabee jira. Kanaaf uummata Itoophiyaatiin Itoophiyaa akka biyyaattis akka tereetarii tokkotti jiraatu kan nuti nu barbaachisu aadaa uummata Oromoo, afaan uummata Oromoo, saba uummata Oromoo kabajjee wanta uummanni Oromoo ittiin bulmaata sana, uummata Oromoo sana sabaaf sablammii biyya sana jiru keessa faana walii galuudhaan biyyi Itoophiyaa kana sagalee uummata Oromoo dhaggeeffattee isaaniifis uummanni Oromoo kun dhugaa qaba. Miidhameera, balaan irra geera, hidhameera, ukkaanfameera, miilli citeera jettee yoo sagalee hin taanee fi Itoophiyaan ofii ishees Oromootoo beekuu otoo hin taane ofii isheef baduuf deemti jechuu barbaada obboleessa keenya. Galatoom jaaldaangee waan itti dabaltu. Ayyee galatooma hidhamtoota yookaan dararaa uummata Oromoo irra ga'u kanaa fi uummanni Oromoo maal godha kan jette dhaali mootummaa biyyan bulcha jedhee
seera dawoo godhatee mirga si sarbaa jiru, seeratti hirkatee si miidhaa si ajjeesaa jiru, wanti mirga kee gaafattu tasuma hin jiru. Silas dawoo godhateet mirga si sarbaa jira, si hidhaa jira, si dararaa jira. Wanti godhamuu qabu gaafiin dur darbe gaafatameera. Mirga keenya afaan, aadaa, qabeenya keenya irratti deebiinsaa rasaasaa, deebiinsaa hidhaa, deebiinsaa buqqaa'insa, deebiinsaa ajjeesa ta'e. Darbe amma gaafiin akkasiin jiru. Furmaanni kan jiru dhalli Oromoo akkasumas sabaaf sablammiin Oromoo biyya sana keessa sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiru kan mirgi isaa akka mirga Oromootti sarbame kun hundi keessumaayyuu sabni Oromoo mirga isaatiif falmachuu qofa. Mirga isaatiin falmatee hidhamtoota isaas kan eegsisu, mirga isaas kan kabachiisu yoo mirga isaatiif wal faana dhaabbatee falmatee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatee qofa duwwaadha. Kanaaf immoo falmiin kun karaa garaagaraati. Inni karaa nagaa qabsaa'us karaa nagaa, inni dippiloomaasii irratti hojjetus dippiloomaasii irratti, inni karaa waraanaa hojjetus waraana irratti, karaa danda'ame hundaan diina saba Oromoo akkasumas sabaaf sablammii biyya sanaa irratti ta'ee waggoota dheeraaf dararaa kana irraan gahaa jiru yeroo dhumaatiif ofirraa buqqisee yoo gate duwwaadha furmaan argama. Kanaan alatti har'a Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Gammachuu Ayyaanaa, Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Ekstiraa, Sanyii Beenyaa hunda isaanii har'a tokko tokkoon hiikuu danda'a. Borummoo kumaatamaan immoo deebisee galchuu danda'a. Innaa fakkeenyaaf 2008 innaa wayyaaneen aangoo maqaa nama Oromootti dabarsu sana waan godhan argineera. Hidhamtoota kumaatamaan gadhiisanii as deebi'anii immoo dabil godhanii mana hidhaatti dachaasan. Ammas jaallan kuni tokko gadhiisuu 5 hidhu, 10 gadhiisuu 100 hidhu. Bakkee jijjiiruu duwwaa taati jechaadha. Dararaan Oromoo irraa dhaabbachuu hin danda'u. Dararaan kun dhaabbachuu kan danda'u. Namni tokko balleessii tokko malee ilaalcha siyaasaa isaatiif qofa akka hin hidhamne, akka hin dararamne kan godhamuu danda'amu yoo wal faana dhaabbatee mirga isaa tokkoof tokkoon wal bira taa'ee, wal bira deemee, wal utubee, humna walii ta'ee diina isaa ofirraa garboonfataa kan ofirraa kaasee biyya isaa dhuunfatee qeesaa fi biyya isaa irratti abbaa ta'e qofaadha. Kanuma furmaanni biraa hin jiru. Furmaanni biraa asiin waliigalii asiin haasa'ii achiin haasa'iin ishiin jijjiirama fiduu jedheetanii yaadan. Baay'ee galatoobii mee Jaal Gammachiisatis waan itti dabaltu yoo jiraate. Ani lamaanuu isaanii dubbataniiru waan ta'e tokko waan hafe tokkon dubbadda waan hin jechuu barbaadu Itoophiyaan kun amma jabbii funyoo xaxattee kufaa jirtu fakkaatti. Funyoo xaxattee kufuu duwwaatu isheetti ta'e funyoo ittiin hidhan sana xaxattee jirti. Maaliif jette naan jedhi yeroo hundumaa impaayera Itoophiyaa sana kan bulchaa jiru abbootii hirreeti. Abbootiin hirree immoo kan isaan ittiin hojjetan guyyaa 2-3 waan ittiin bulan qofa malee karaa nagaadhaan rakkoo jiru teenyee furree nagaadhaan biyyattiin akka isheen fuulduratti adeemtu yookaanis immoo uummatichi nagaadhaan akka jiraatu godhan. Kanaaf maal godhu dhaabotas ta'e hogganoota uummati jaallatu biyyi sun barbaadu hidhu, dhaabota dhabamsiisu, hogganoota miidhu hin hidhu. Filmaata yeroo filmaata fidanitti dhaabota silaati filatamuu qabu miidhanii jiru waan ta'eef ofii isaaniitiif korojoo hatuudhaan akkasittiin itti fufuudha. Ittiin 2-3 buluudha malee nagaa waaraa impaayera Itoophiyaa keessatti fiduudhaaf kan hojjete hamma irraatti hin beeknu. Garuu carraa kana keessa waan Oromoof dubbachuu barbaadu. Oromoon gowwomeedhuma Itoophiyaa keessatti filmaanni keenya yookaanis immoo hiiree keenya murteeffannee mirga hiiree murteeffannaa addunyaa irratti kabajamee achuma ollaa sana Eertiraan as ollaadha kibbi Sudaanii argatte sana Oromoon dhabee akkasittiin Itoophiyaa jalatti jiraanna jechuun of goyyoomsuu fi uummata ofii qabeenya ofii balleessuudha. Ani kan jechuu barbaadu funyoo jabbii funyoo xaxattee jirtu kana funyoo isheetti jabeessanii lafaan ga'anii yoo danda'ame biyya ofii irratti hiiree ofii murteeffatanii ollaa wajjin jiraachuutu gaarii.
kan namaas hin barbaannu. Gondorii hin dhannee wannoo hin barbaannu. Tigraayinis hin dhannee amma irraatti. Biyyuma keenya keessatti miidhamaa jirra. Kan nuti gochuu qabnu nu hidhuu, nu dararuu. Bara utuu sirni diimokiraasii jiraate kan adda bilisummaa Oromoo miiliyeenaan simatame hin jiru. Uummata gosa tokko dhiisaati. Akka impaayera Itoophiyaatti mootummaa yookaan dhaabni biyya sana keessatti jaallatamee simatame hin jiru. Dhaaba akkasii hidhanii balleessanii nagaa waaraa finna jechuun hin danda'amu biyya isaa keessatti. Lafa isaa irratti, qabeenya isaa irratti. Kanaaf jecha ani waan jechuu barbaadu uummanni Oromoo jabaatee ofirraa kuffisuu qaba. Bara baraan hidhamuu, ajjeefamuu, addunyaan nu nuffee jibbamne waan ta'eef wanti kun qabu akkuma amma jaallan jedhan karaa nagaanis, lolaanis, waan hundumaan keessatti immoo lola labsite naan hin jedhinaa malee humnaan cabne humnaan biyya keenya deeffachuu dandeenya. Kanarratti halkanii guyyaa hojjechuu qaba Oromoo. Inni waraana isaa jabeessu inni karaa nagaas karaa fedheenis haa hojjetamu garuu humnaan kufne humnaan immoo deebi'uu qabnaa kan jedhu itti dabala galatoomne. Baay'ee galatoomadha. Egaa sagantaa keenya har'aa asumarratti goolamne mee as keessatti daqiiqaa tokko waan inni amma haasa'e irrattiin yaada qabaa yookaan waan hin dubbanne jira kan jedhu yoo jettanii jaaldaanye sirraa hin eegala. Daqiiqaa tokko caalaa waan hin jedhinaadha. Sa'aatii dheeraa fudhanne dammi otuma mi'aawu mara guudhanii waan dubbiin keessa mi'aayee fi sa'aatii tokko ol baay'ee mari'achaa jirra. Kanaafuu daqiiqaa tokko. Ayyee ani waanuma jechuun lamaan tokkoon jedha. Argineerra waan argine akkatti gowwoomnes akkatti gowwoomfamnes argineerra waan nurra gahaa jirus dararaas hundumaa argineerra. Si'a sadaffaa si'a arfaffaa nutti deebi'aa jira. Uummanni Oromoo anas dabalatee hunda keenya ammaan boodatti wanti amanuu dandeenyu akkuma kanaan dura ofirratti hirkannee qabsoo keenya gaggeessinee mirga keenya nurraa sarbame sana deebifachuu qofa. Sanarratti haa xiyyeeffannu malee haraara yookaan immoo waliigaltee kan jedhu tasuma biyya sana keessatti yaadamu. Tasuma jara sirna araaraa fi waliigaltee hin beekne wajjiniin haraaraaf waliigaltee gochuun ammas deebisanii of gowwoomsu ammas deebanii haadha obboleettii ofii akka gudeedamtu abbaanii fi maatiin mana tokko keessatti akka dhumu akka immoo ammallee garbummaa jalatti deemu. Kanaaf Oromoon filannoo lama qaba. Yookiin hin tole jedhee harka kennatee akka maatiin isaa jalaan miidhamne akka hin duune harka kennatee garbummaatti kenname sana jilbeenfatee fudhachee jiraachuu. Yookaan immoo duuti silaan oolu manattuu dhufanii si ajjeesu qabsaa'e qabsoo keetti fufi mirga kee deeffadhu. Sanaan booda hidhamtoota hidhaman dhiifnaani kan hidhan dhiifnaani innumti ormaatu akka hin hidhamne mirga namaatiif akkuma seeraa fi heera adda bilisummaa Oromoo akkasumas immoo seera Oromoon durarraa kaasee qaburraani mirga mukaatu kan heegu kuni waan har'a nuti dubbannu toon taane kan beekamu. Kanaafuu mirgi sun akka deebi'uu fi mirga ofiitiif falmachuu qofaan jedha galatooma. Baay'ee galatoomi jaaldaanye. Ogeessa seeraa obbo Waaqumaa Xilahuun dhaamsi ati uummata Oromootti akka ogeessa seeraatti akka abbaa seeraa tokko ta'ee biyya sana tajaajilaa turetti dhaamni waan nama haasa'e keessatti waan inni hin kaasne jira wanni saba kootii dhaamu jira waan jettu mee yoo jiraate itti qubiitii dhaamsa kee dabarsi. Hayyee egaa wanta baay'ees egaa hanqina yeroodhaan toon kaasii nafuu dandeenya. Waanuma gabaabduu sadan tokko jedheen darba. Qaama seera baasus ta'e, qaama seera hiikus ta'e, qaama seera raawwachiisu. Dhalataa Oromoo kan taatan, meeshaan Oromoos kan sin harka jiru. Kanneen hundumti keessan mootummaa ammaa jiru kana tajaajilaa jirtan. Otoo yakki dabni uummata Oromoo irratti, saba keessan irratti, lammii keessan irratti raawwataa jiruuti. Garaa keessaniif jettanii, qoonqoo keessaniif jettanii, maatii keessaniif jettanii biyya keessanis saba keessan gurguruu dhiisaati. Aangoof heeraaf seera harkaa qabdan kanatti fayyadamaatii qabsoo uummata kanaatti dabalamaatii sagalee uummata keessan ta'aatii biyya keessanis uummata keessanis bilisa baasaatii mootummaa mataa keessanii ijaarradhaa keessa jiraadhaa kan jedhu ergaa koota. Baay'ee galatoomii jaalgammachiisuu yaada keetti asumarraan. Tole kan isaan lamaan jedhan akkuma jirutti yaaduma koo ta'ee ani immoo dhaamsi koo
Itoophiyaan jedhan kun Abiyyi halkanii guyyaa isaaf hojjechaa jiru iyyuu balleessuuf yeroo baay'ee yaala. Oromoonni akka dhaabaatti caccabdanii maqaa Itoophiyaa kana jala deemtanii uummata Oromoo dhabamsiistan barumsa isiniif haa ta'u. Saba gabroomeef tokkummaatu qorichaa taa'aatii mari'adhaa rakkoo gurguddaa qabnu booddee furanna waliin kottaa jabaadhaatii mootummaa uummata keessan qabeenya keessan lafa keessan daa'imman keessan dhabamsiisu kana tokko taati ofirraa kaasaati sakaan booddee taa'aa mari'adhaa jedha galatooma. Ayyee daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo kan ammaatti daawwachaa turtan walabummaa niws neetwoorkii egaa akkuma beekamu waan guyyaa boruu hidhamtoota Oromoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana murtiitti dhiyaatan irratti ogeessa seeraa obbo Waaqumaa Xilahuun Finnee seerri biyya Itoophiyaa keessa jiru maalidha akkamitti tajaajilaa turtan akkamitti immoo abbootiin seeraas tajaajiluu qabu kan jedhuu fi himatamaa fi himataan bifa kamiini seerri akkam maal jedha akkamitti seerri irratti murteessa kan jedhuuf yaada keenya yaada ogeessa seeraa kana qabannee dhufne yaada isaas immoo akkuma nu qoodatti yeroodhaa yerootti waan biyya sana keessa jiru rakkoo Oromoon ittiin dararamaa jiru seera Oromoo wallaaluu qabuudha baadiyyaarraa magaalaarraa abbootii qabeenyaa saamuu barataa barsiisaa Oromoo hidhuu kana hundumaafiyyuu akka uummanni keenya mirga ofii falmatutti waan ogummaa inni barate kanaan uummata isaa tajaajiluudhaa fi qophii waan ta'eef nutis immoo jala deemne waan inni uummata isaa barsiisuu danda'u uummata keenya guutaan geenye uummanni keenya immoo mirga isaa beekee akka falmatuuf akka dhaabbatu gochuudhaaf irratti hojjenna waan dhaggeeffataniif galatoomadha isinis warri nu kabajanii dhuftanii miidiyaa kana kabajanii dhuftanii asitti argamtanii yaada keessan nu qoodan horaa bulaa deeman isin jenna. Tole isinis horaa fayyaa ta'a. Hayyee isinillee galatoomaa jiraadhaa. Miidiyaan waraanaga akkaataa kanaatti miidiyaan keenya sagalee uummata keenyaa hin taane maaliif ta'a jennee nutis hammuma beekumsa keenya uummata keenyaaf beekumsa keenya ni qoonnaa. Isinillee galatoomaa jiraadhaa fayyaa qabaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa jedha. Akkasuma galatoomaa garee walabummaa niws neetwoork sagantaa kana qopheessitanii yaada keenya uummata keenyaa hin fayyada jettanii dhiyeessitaniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Ayyee galatoomaa isinis.